Viidiyoo kana keessatti waa'ee Yuunivarsiitii Arsii odeeffannoowwan murteessoo ta'an, iddoo argama isaa fi waa'ee kaampaasiiwwan isaa kan isinitti himu ta'a. Na wajjin tura. Iddoon argama isaa magaalaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 160 fagaattee kan argamtu magaalaa Asallaatti argama. Haalli qilleensaa immoo naannoo ji'a onkololeessaa sa'aatii dhiha aduutti akkaan qorra malee qilleensa baay'ee bareeda qaba. Yuunivarsiitichi kaampaasiiwwan 4 qaba. Afranuun magaalaa Asallaa fi Boqojii keessatti argamu. Kaampaasii Diinshoo seensa magaalaa Asallaa irratti kan argamuu fi achi keessattis Kompiyuuteeshinaal saayinsii fi Naachuraal saayinsii jira. Arduu kaampaasiin magaalaa Asallaa keessatti kan argamudha. Barattoonni Loo, Akkaawuntiingii fi Maarkeetingii waggaa lammaffaa olii kaampaasii kana keessatti baratu. Boqojii kaampaas. Kaampaasiin kun magaalaa Boqojiitti kan argamudha. Achi keessattis barattoota Sooshaal saayinsii waggaa tokkoffaatu barata. Heelz kaampaas. Yeroodhaaf kolleejii barsiisota TTC jedhamu keessatti baratu. Kaampaasii kana keessatti barattoota fiildii armaan gadii kanneentu barata. Barattoonni meedisinii immoo hospitaala Asallaa keessatti kan baratan yoo ta'u, kan biroo immoo waggaa itti aanu irraa jalqabanii kaampaasii haaraatti barattoota kan simatu yoo ta'e, achi keessatti yeroo jalqabaatiif barattoota injiinaringii ni simata jedhamee eegama. Nyaatni isaas baay'ee bareedaa waan ta'eef barattoonni hedduun fayyadamtoota kaaffeeti. Sagantaa nyaata gibbii kanaa immoo haala kanaani. Doormiin isaas baay'ee bareedaadha. Barattoota fireeshmaanii dhiiraa siiniroota waliin iddoo tokko kan godhan yoo ta'u, achirraa kan hafe immoo baay'ee bareedaadha. Viidiyoo kana kan isiniif qopheesse Gadaa Iskooridha. Viidiyoo itti aanu keessatti waa'ee kaampaasii kamii akka isiniif hojjennu barbaaddu kooment sekshinii irratti nuuf barreessaa. Akkasumas chaanalii teelegiraamii Gadaa Iskoor irratti koorsii fireeshmaanii haala bareedaan qopheessinee waan jirruuf jooyin gochuun argachuu ni dandeessu.